Tole daawwattoota gaammee miidiyaa kan beeknaan camadaadha. Viidiyoo biraatiin wal agarreerra. Har'a immoo bifa kamiin teelegiraamii fayyadamneetu suura tokko baakgiraawundi isaa akkamitti akka balleessuu dandeenyu wajjin ilaalla. Viidiyoo kana osoo hin jalqabiin dura laayikii gochuu keessan jeegodha. Yaada nuu qabdan yookaan viidiyoo waa'ee maalii akka hojjennu barbaaddanis koomentii jalatti nuuf barreessaa. Yookaan yaada viidiyoo kana irratti qabdan koomentii jalatti nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoo kana jalqabuun dura akka yeroo kaanii qulqullina sagalee fi saffisa intarneetii nu mudatuuf dhiifama kennaa. Tole viidiyoo keenya jalqabnaa jechuudha. Osoo viidiyoo keenya jalqabiin dura bootiin nu barbaachisu jechuudha. Jalqaba booticha sarchi goona. At gammee text dhiifama. At gammee text bootii kan jedhamu bifa kanaaf sarchi gaafa gootan bootiin jalqaba irratti isinii dhufu jira. Gaammee miidiyaa jedha. Siniif bifa kanaan siniif fida. Achiin sarchi gootanii galtu. Ishi bootii kana fayyadamtanii wantoota adda addaa aappiiwwan adda addaa chaanaaliiwwan isin barbaachisan kan teelegiraamiis kan yuutuubiis fi weebsaayitiiwwan isin barsiisuu danda'an adda addaa argachuu dandeessu. Garuu kallattiiman gara kaayyoo viidiyoo kanaatti darbachuudha. Teknoolojii kan jedhu tuttu sana booddee teelegiraam kan jedhu tuttu beesti teelegiraam bootus kan jedhu isiniif dhufa isa tuttu jechuudha. As keessaa gosa gosaan isiniif ta'aniiru. Nu garuu kan barbaanne amma as keessaa waan hin jirreef azars kan jedhu tunna jechuudha. Gaafa kana waa'ee neetworkii kana viidiyoo biraatiin ilaallee turre. Har'a kan ilaallu baakgiraawundi rimuuver artificial intelligence baakgiraawundi rimuuver kan jedhu kanadha. Tuqnaa jechuudha. Gaafa tuqnu gara bootii kanaatti nu fida. Istaartiin galla. Gaafa istaartiin akkas nu fida. Amma suuraa baakgiraawundi isaa balleessuu barbaanne itti erginaa jechuudha. Tole ani kanan ittiin ergaa adee suuraa adee ittiin ergaa. Workiin goonii teechaa irraa eegna. Akkuma argitan suuraa naaf erge qaba. Suuraan naaf erge kun foormaatii lama naaf ergaa. Akkuma argitan kun PNG jedha. Kun JPG dha. JPG kana yeroo fayyadamtan inni duuba isaa jiru bifa adiitiin jiru baakgiraawundi isaa kun inni mul'ata jechuudha. Kana garuu PNG isa jedhu garuu gaafa fayyadamtan baakgiraawundi sun hin jiru yookaan wanti adii sun suuraa irratti dabaltan sana irratti mul'atu jechuudha. Bifa gaariitiin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan wanti duuba ishee ture suuraa kanarratti manichi mul'atu bifa salphaa ta'eetiin nuuf balleessee jira jechuudha. Kanaaf isinis suuraa kana fayyadamuu dandeessu. Wanti dabalataa waa'ee bootii kanaa isinitti himuun barbaadu as mallattoo yuuseej jedhamtu isinitti mul'atti yoo ta'e tuqxanii galtu. Guyyaa tokkotti suuraan isin erguu dandeessan yookaan suuraan isin fayyadamuu jijjiiruu dandeessan tokko qofadha jechuudha. Garuu riferaalii keessan fayyadamtanii liinkii kana fayyadamtanii namoota yeroo affeertan nama tokkotti suuraa shan akka jijjiiruu dandeessan eeyyama isiniif laata jechuudha. Ammaaf naman affeereen qabu. Kanaaf isin bootii kana karaa salphaa ta'e fayyadamuu dandeessu jechuudha. Tole viidiyoo keenya irraa kan waan xumureerra viidiyoo kana irratti karaatti baakgiraawundii suuraa barbaanne keessumayyuu warri viidiyoo yuutuubii gadhiisuuf fayyadamtan tamneelii isin fayyadamtaniif suuraawwan adda addaa fakkeenyaaf kiyya isinitti agarsiisuu danda'a. Keessumaa suuraawwan akkasiif yoo fayyadamuu barbaadan jechuudha. Bootiin amma baay'ee isin tajaajila jechuudha. Akkuma agartan tamneelii viidiyoo kanaallee bootii kana fayyadamuudhaan hojjedha jechuudha. Isinis bootiin kun baay'ee isin tajaajila waan ta'eef sarchi gootanii osoo fayyadamtan baay'ee gaarii isiniif ta'a jechuudha. Galatooma.